Maqaabaa kan ilmaa kan afura qulqulluu waaqa tokko ni amanna ameen. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan waaqayyo ijoolleen tawaayidoo hundumti keessan bakka fi lafa jirtanitti nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtu galanni fulfinni waaqayyoodhaaf haa ta'u nagaa kooti. Qophii keenya guyyaa har'aatiin kan walitiin ilaallu Gaaffii gaafachuuni cubbuu natti fakkaatu. Kanaaf anasarra wantoota gaaffii natti ta'an gaafachuu dhufe ani kiristaanumarraan jalqaba irratti warreen chaanaalii kanaaf haaraa baga nagaadhaan dhuftan subscribe like share gochuudhaan hordofaa isiniin jecha har'a gaaffii gaafachuufan dhufe gaaffii kiyyammoo kan naa deebisu ani kiristaana waan ta'eef kiristaanumatu naa deebisa. Kennaa jedhamte mucayyoon kuni TikTok irratti jechuudha Floorii baay'ee argachuudhaa fi karaa adda addaatiin amantaa ortodoksii tawaayidoo irratti gaaffii nama kaasaatti turte. Ammas immoo gaafachaa nama jirtu. Gaaffii gaafachuun rakkoo qabu. Namni tokko gaaffii waan gaafatee fi cubbamaadha jechuun hin danda'amu yookiin immoo gaaffii waan gaafatee fi akka cubbuutti ittiin lakkaawamu. Waan isaaf hin galle tokko namni yoon gaafatiin akkamitti barachuu danda'a dhugaadha gaafachuu qabdi. Garuu dhimmi ijoon dubbiin gaaffii gaafachuu ishii maalidha kan jedhu sirriitti beekuun barbaachisaadha. Gaaffiiwwan gaafachaa turtee fi deebishee isiidhaaf deebisaan ture. Tokko waa'ee taabotaa irratti gaafattee akkasumallee waa'ee cuwwaa irratti gaafatteetti waa'ee silii qulqullootaa akkasumallee waa'ee ayyaana kabajaa ergamootaaf qulqulloota irratti gaaffii gaafattee qaba. Gaaffiiwwan ati gaafatte keessaa muraasa isaa sii deebiseen jira. Viidiyoo kana gara gadiitti ilaaluu ni dandeessa. Barsiisonni adda biraas gaaffii isheedhaaf kan kaaste deebisaa jiru. Namoonni baay'een garuu gaaffii isheedhaaf hin deebisanaa isheen akkasumaan callisteetti maal gochuu wajjin dhamaatanii kan jettan hedduu keessantu jiru. Ishee deebisuudhaaf yookiin ishee wajjin dhama'uudhaaf yookiin immoo waan isheen jette hojiirra oolchuudhaaf miti nuti. Namoonni baay'een karaa ishii badaa waan jiraniif gaaffii isheen gaafatte kun namoonni hubannoo hin qabne isheen nama amantaa keessa jiru fakkaattee yoo gaafattellee namoonni kaan waan gufatanii badanii. Sababii isheedhaaf jecha namoonni hedduun akka hin banneef namoota sana tursiisuun barbaachisaa waan ta'eef gaaffii isheen gaafatte kanaaf deebii laachuun barbaachisaadha. Ammallee gaaffii biraa kan qabdu taanaan ni deebisna. Gaaffiin isheen gaafattee hin deebiin isinii jiru isas ni deebisna jechuudha. Garuu dubbiin ijoon jechuudha namni tokko naxalaan waan uffateef fannoo gooftaa waan mormatti hidhateef qofa kiristaana jedhamuu danda'a. Ani kiristaanadha. Kiristaanumatu gaaffii kiyya naa deebisaadha. Kiristaanummaan ishee eessatti hidhamee? Ani kiristaanadha kan ofiin jettume bakka ishiin ooltu oolma ishii maal akka fakkaatu kiristaana akka ishiin hin taane hojiiwwan ishii agarsiisuu danda'an tokko tokko laa. Lukasis yaa Rabbi siif laftarii. Baga siniin gahee Eid Mubarak. Baga waliin geenye Eid Mubarak. Asiitii dhuftee TikTok irratti ani kiristaanadha gaaffii kiyya kiristaana naa deebisaadha. Eenyu biraati akka ergamtee dhufte gaaffii kana eenyu bocee akka ishiitti kenne ifaan mul'isaa jirti isheen immoo. Kiristaanummaan akka kanaa isa jira. Musliima ta'anii kiristaana ofiin jechuun eessatti mirkanaa'e eenyutu abbootii keenya darban keessaa eenyutu kana raawwatee beeka. Qulqulluun Phaawulos ergaa isaa warra Qorontosiif ergisa lammaffaa boqonnaa 6:14 irratti warreen isin fakkaanne wajjin walitti hin hidhatinaa. Jallinnii fi qajeelinni tokkummaa maalii waliin qabu iftii fi dukkanni tokkummaa maalii waliin qabu kan amanee fi kan hin amanne tokkummaa maalii waliin qabu Kiristoosii fi seexanni tokkummaa maalii qabu taabonni fi xaawotiin tokkummaa maalii qabu akkamitti walii galuu danda'u. Kanaafiyyuu warra isin hin fakkaanne wajjin walitti hin hidhatinaa jedha. Taadaa seerri macaafa qulqulluu kan nu barsiisu isa kanadha. Isheen immoo warreen nu hin fakkaanne amantaa keenyaan faallaa ta'an faana walitti hidhachaa isaan jala kaachaa waan isaan jedhan hojjechaa ani kiristaana ofiin jechuun akkamitti danda'ama? Gonkumayyuu kunillee danda'ama. Kanaafuu waan isheen gochaa jirtu biizinasii hojjechuudhaaf filoorii guddifachuudhaaf jechadha malee isheen kiristaana akka hin taane hojii ishee irraa mul'achaa jiru. Hojii ishee shamarran keenya ijoolleen tawaayidoo isheen kiristaanadha jettanii warreen ishee jala kaachuudhaan akkasuma waa'ee ishee dhaggeeffachuudhaaf barbaaddan isheen kiristaana akka hin taane isinitti agarsiisaa jirti. Hojiin kiristaanummaa akka kanaa hin jiru. Sirbituu mootummaa waaqayyoo hin dhaaltu. Sirbi hojii daabuloos akka ta'e macaafni qulqulluun ni dubbata. Isheen dhiichisaa oolaa sirbaa oolaa warra Ayizaabaa warra Musliimaa wajjin oolaa waan isaan raawwatan raawwachaa isaan wajjiniin fira taatee tawaayidoo immoo gaaffii irratti kaasuudhaaf waan isheen deemtu kuni
Gonkumaa iyyuu kiristaanummaa ishin jechisiisu. Akka ishin kiristaana hin taane hojii isheen raawwattuuf gochaa isheen raawwattu raawwachuun ni danda'ama. Firii hojii isaanirraa beektuu jedha macaafni qulqulluun. Kanaafuu firiin hojii ishee maal akka hojjechaa jiru mul'isa waan ta'eef eenyu akka taate eenyummaa ishee mul'isa. Namni tokko eenyummaan isaa kan ittiin mirkanaa'u waan inni dalagu waan inni hojjetu irraa kan ka'e. Hojiin isheen hojjechaa jirtu gochaan isheen gochaa jirtu hojii kiristaanummaa gonkuma kan bakka hin buune. Bakka hin bu'u taanaan immoo kiristaana jedhamuu hin dandeessu. Kiristaana kan jedhu seera waaqayyo eegee kan jiraatu abboommii waaqayyo eegee kan jiraatu cubburraa fagaatee gaabbii galee waan isaaf hin galle gaafatee waan macaafni qulqulluun jedhu hojiitti hiikee fira waaqayyo ta'ee nama jiraatu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 15 irraa kaasne yoo dubbisne waan ani isin abboome hunduma yoo raawwattan ani firoota koon isin hin jedha malee diinota koo isin hin jedhudha. Waan waaqayyo jedhee raawwanne ishee. Abboommii waaqayyo raawwanne sirbin jedha. Warra sin fakkaanne wajjin walitti hin hidhateen jedha. Isheen garuu faallaa sana wangeela irraa baateeti kan isheen hojjechaa jirtu. Kanaafuu kiristaana miti ishee. Kiristaana akka hin taane hojiiwwan ishee mul'isan immoo sirriitti kan mirkaneessuu danda'u hojii ishee. Darbe Sumayyaa wajjin gallee jechuudha tapha afur wayii taphannee gorsaa ture daawwaa jajjabaa kana itti godhaa. Jira miti? Bashannanaa ture ummaan kennaa dhugaa rabbii baay'ee tokko waan guyyaa sadii fayyaa namatti deddeebi'u jechuudha. Ni wallaahi jedhina nama wallaahi jedhu. Hojii kee abduu zee dhugaa rabbi. Wallaahi hojjette malee si naman. Gizee tokko taayicha si dhawwaan turre isittii nama dhungattu kiisiidhaan bakka manaamichuma darge sana dhugoomsuu barbaade beektaa. Shamarran tiiktookii kana jiran keessaa ati baay'ee tokko nama rarta bakka. Cal jetteetu mammuu fikirii na qabsiifte. Daawwaa jajjabaan itti godhee gorsaa ture. Daawwaa barbaaduudhaaf mana kiristaanaa keessaa baatee kiristaana irratti gaafii gaafachaa jirti. Gaafii ishii maa gaafattee miti gaafii ishiin deebisna maal gaafii kana miti kan kanaa ol baroota hedduutti manaafiqoonni hedduun gaafatan deebi'aa turte ortodoksiin deebii qabdi. Tiiktook irratti baatee miidiyaa irratti baatee kan ishiin hojjechaa jirtu garuu hojii kiristaanummaa miti kan agarsiisaa jiru argitanii. Daawwaa jajjabaan itti godhee gorsaa ture. Daawwaa barbaadaa turte isheen. Wallaahi yoo jette malee isin amanu jettiin. Ishiin kan itti amantu wallaahi itti. Kiristoos itti miti kan ishiin amantu yookiin immoo Kiristoos faana miti kan ishiin jirtu jechuudha. Akka jaalalli ishee isa qabedha kan itti himaa jiru miidiyaarra. Kun bilginnaan hojii baalageeti. Intala baalagee kanarraatii fagaachuu qabdan bakka. Kanaan alatti gaafii isheen gaafatteef warreen kaan akka gufatanii hin banneef gaafii isheen gaafatteef deebiin ni deebisa. Ammallee gaafii biraa kan qabdu yoo jiraatte gaafii isheen gaafattuuf deebiin ilaala. Kanarraa kan hafe garuu kennaadha maalidha jettanii kan faana kaattan intala baalagee kanarraatii akka fagaattan. Fagaachuu qabdan. Ani kiristaanadha isiniin jettu dhufte garuu ishiin dhoksaadhaan waan ishiin raawwachaa jirtu isa kana. Nuti ishee addeessuu barbaanneem maqaa mana amantaatiin maqaa kiristaanatiin kan daldalaa jirtu waan taateef daldala kana dhaabuu qabdeen malee. Fannoon Kiristoos kabaja qaba. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan irratti fannifame dhiiga isaa qulqulluu kan irratti dhangalaase Galaatiyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 14 irratti ani fannoo gooftaa koo Yesuus Kiristoos hin malee waan biraatiin of jajuun narraa haa fagaatu. Biyyi lafaa kan ittiin narraati du'e ani biyya lafaa jalaa kan ittiin bilisummaa dhugaa argadhe fannoo isaadhaan malee waan biraatiin of jajuun narraa haa fagaatu akkuma jedhe. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 18 irratti waa'ee fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dubbachuun warra karaa badiisarra jiraniif gowwummaa nuuf garuu fannoon humna keenyadha jedhee akkuma dubbate humna keenya kan ta'e fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hin hidhatte sobdee garuu keessa amantaan kan hin jirani kiristaana dhufiin jecha hojii bilginnaa akkana hojjechuun bakka numu. Namoonni baay'een isheen kiristaanadha jettanii ishii duukaa buutaniif ishii dhaggeeffachaa jirtan akka bakka nu hin buune beekuu danda'u sinirra jira. Yoo hordoftan yaada keessan dhimma keessan hordofuu dandeessan garuu mana kiristaanaa keenyaa fi kiristaana bakka akka ishiin hin buune ammarraa jalqabdanii beekuu danda'u sinirra jiraata. Maaliif hojii kiristaanummaa miti kan ishiin hojjechaa jirtu waan ta'eef. Namni kamiyyuu hojii kiristaanummaa irraatii addaan bahee waa waaqayyoo hin jaalanne ni hojjeta taanaan kiristaana jedhamuu hin danda'u. Kiristaanummaan maqaadhaan qofa miti. Kiristaanummaan uffannaadhaan qofa miti. Kiristaanummaan fannoo hidhachuudhaan qofa miti. Kiristaanummaan hojiidhaan mirkanaa'a. Firii hojii isaaniitiin beektu jedhe. Amantaan hojii gaarii hin qabne du'aadha jedhee akkuma Phexros dubbate amantaan hojii gaarii hin qabne kan duudha du'aadha bakka. Lubbuu hin qabu. Faayidaa hin qabu. Kanaafiyyuu hojii gaariin hin jiru adeemsa achi keessa. Kanaaf obboleettiin keenya yoo qalbii jijjiirrattee gara waaqayyootti deebitee waan kiristaanni tokko irraa eegamu narraa wadha jetti qalbii jijjiirrachuun gara waaqayyootti deebitee gaafii hundaaf deebii laachuu ni dandeenya. Lakkis yoo jette filannoon kasheeti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos macaaguudhaan fayyuu barbaaddaadhe. Kan fayyuu barbaadu waan waaqayyoon jedhe raawwata. Lakkis immoo yoo jette nuti namoonni biraa akka hin gufanneef gaafiiwwan ishiin gaafatte ni deebisa. Kanaan ala garuu
gochaa isheen hojjechaa jirtu adeemsi isheen deemaa jirtu kiristaanummaa yookiin mana kiristaanaa keenya kan bakka hin buune ta'u namni kamuu akka beeku fedha jechuudha waan ta'eef kanaafuu warra akkanarraa of eeggachuun barbaachisaadha. Gogaa hoolaa uffatanii gara keessanii dhufu akkuma jedhee macaafni qulqulluun nu hubachiise warra akkanarraa of eegaa akkuma nuun jedhe kiristaana fakkaatanii uffannaa kiristaanaa uffatanii fannoo kiristoosiin qabatanii hidhatanii gara keenya kan dhufan ana kiristaanadha ofiin jecha kiristaanota hedduu daandii jireenyarraa kan baasan ofii isaanii gananii warra kaanis gansiisuudhaaf kan deeman namoonni hedduun kan akka kanaa ni jiran waan ta'eef warra akkanarraa of eeggachuun barbaachisaa akka ta'e akka hubattaniifidha malee waa biraatiif akka hin taane hubachuu danda'u isinirra jiraata. Viidiyoo keenya kan biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan tura. Viidiyoo itti aanu keessatti gaaffiiwwan isheen kaaste hunda iddoo tokkotti qindeessine kan isiniif deebisnu ishiidhaafis kan deebisnu ta'a waan ta'eef isinis immoo achi keessatti hubannoo fi barnoota waan argattaniif subscribe share like gochuudhaan hiriyoota keessaniif dabarsaa qophii itti aanuun hanga wal arginutti nagaan tura. Wasbaata Alexander